الرحمن الرحيم تلسا تنفنا قلتها وفقا توكي تمنى قوب ذاتي سيولين كيف عرفنا ويكن يرى مسكنا دبي كنيا جلك بنا غرغر ساتيني إلى تربة شمارة كل أفوري غافا سهارة تريد أجرا كايرو تيجي ديمنو دوبارتي كقول له أنا مو تجارة تيجي باقي هنا تلا أديو أنا في دوبارتي ده يو أفيد من دوبارتي كقول له لما يتأمل هذا سيرة ما هندوبتو بيتا هندوبتو hijaba wari ufurra qabdi akka warra kaawani maana chawm miskin tumraan jir illa la reeta laalu mallaalu kar tu ittikakkaata haati taha wari deemu chokortu barbaadi beeta ammo shamara afuri keessa jari lama gollola wal tawdi dambeeta shigri mindinno jir illa la reeta Nagarunge guyyaa sadi makkara saaraa keessa bullee haswaan gizee maksanatti buunu ganama akka carraa gizee kee akka achi deemtu bakka wal fakkaatan jira. Lakkaan irraa fuudha jettee itti naaftee qamaddee qabde beeku. Jechuun akkuma reeffi wanta itti qaama wanta jaartuu fi aggaalaxuun hin ta'u yoo viidiyoo argaa ooltanii akkaataan qamaamatii isaanii uumama wal fakkaatan beekta. Lakkaa edaa suni taroon tunnarraa fudhatti jettee shamara hunda keessa qabde ofirraa beekta. Akkuma carraa kaza mana dallaalaa kan guyyaa lama sadii oollee isinlee mucaa biyyaa tokko jira dhufteen wajjin nyaatti waliin dubbisa wal lolanii kaanee achirraa afurnee isin obboleettii asii qabdi obboleettii ofii bira dhaqxe obboleettii guddoo jira. Anaa fi jaalalleetti jetullee nama biyyaa barbaadanii bira dhufnee teennee gaafa as tutturu wal ta'uu dinne afaan keessa sun xiqqoo amala nyaata beekta warra masaanuu jibbu kana wal jira jibbu zayitii dabsuu booksii namatti fidu garee akkasiiti. Kazaan yaaddaree bulaa hawaasa oolaa buluun fiqirii haa ta'u maal haa ta'u beeku hinaafa fuudha akka malee dabalaa. Ani mootu yeroo dubartii tokko wajjin jira xixiqqoo laqa yoo langoone yoo xammit godhanii naqaban jallataa deema beektaa hin aara. Yoo aballeessallee yoo kanuma gana dhiisan naawee. Kazaan amma gaafkaan wal ta'uu dinne wal ta'uu dinne wal lollee akira biyya walii gadhiisu irra gelle wal dhabbeen keenya guddate takka isiin kaayiroo gadhiisu takka an kaayiroo gadhiisu murtee kana akka carraa ta'e mucayyoo tukaan dolle beeti beeta tukaan doogide anamma akka jaartii tumanitti tuma jedhu ol uttaaltee mana keessa deemtee akkana goggodhatte. Ani ke qotee bulaadhaa baadiyyaa dhufee immoo baadiyyaati sodaadha beekta. Kazaan akira isiin akka carraa ta'e. Qonnama har'a ilkaan irraa qabdu boru ija naballeessiti iftaan ija naballeessiti jedhu akka carraa ta'e guyyaa wayii wallollee. Ani isa dubartiin wannoo miti osoma isiin ol utaatee gara dhaltu tuutatti ofirraa tuuta dha'ee koo ittuma immoo yaadanii bakka jaartummaa ta'anii isiin natti aartee deemte. Isiin ati Liibiyaa deemte Liibiyaarraan Faransaay deemte amma Faransaay jirti warri sobdi jettan dubbisa nama baay'ee beekamu ijoolleen kaan hin beekan. Faransaay deemte isiin Liibiyaa deemte Liibiyaarraan Faransaay deemte anasumatti hafee haadha feenaa duraanuma wal beeyne wajjin dhufnee miire lakkoofsa guyyaa lama sadii wal argine na dhoogattee guyyaa kaan isiin deemtee akkana wannoo jennu sii dalagarraa dhufaa jettu bakka nutee nu cinaa galan beeyta manni obboleettiisi nagaa nagaafattee akkana jennaan jaa haati maqaa keenya qabdan jenna bollollee deemne ilala amma kun dhuguma bollollee baratiin Liibiyaa deemtee jedheeni ka duraan nagaa ima daftee nagaafattee na bira tartu sirriitti nagaa nagaafattee Arama wanti gaaffii natti ta'e ilaali intallituu hinaafuun ishii durumayyuu ati seenaa waan ijaan seedansitu natti fakkaata karaa dheeraa waliin deemtan suni namni hinaafuu si waliin yeroo dheeraa seenaan faati malee jaalala dhugaaf hin jaalanne. Amma karaa wajjin deemne miti alaabaa dhallinaa walitti hin dubbanne karatti.
garuu jarri walloraa Homaayyuu ilaalte ittaam intala miskiina kana jettee jaannima aadaa deemtaa bar san argitee ta'innaa sun. natti fakkaata. Kazaan nagaa diritti na gaafattee bakka maal jennaan lakkoofsa wal jijjiirre beektaa lakkoofsa wal jijjiirree na bira tartee yaallaa gaafa bitatte isiin dalagatti deebite halkan yoo wal tiktookin hin jiru sa'a namni rafe kana saan hin dhiqatu biratti daawwatti beektaa. Isiin saan hin dhiqachuu yeroo dadhabinaa daawwatti haasumaa haasawnu yeroo hiriira baansan yeroo wayyaanee sani beektaa bakka haasofna beektaa karaan asii cufatee maarree dhaa'uma kana haasofna asii jarman deemuu kana fa'aa haasofna osuma akkasitti aanimmoo si du'eera gaggabeera minaamini kanan beeku qubna garanyama wayii fakkaadheetu itti haasa'u bareedaa akka asii baarayyoo deemnee jarman dhaqee yeroo kana walitti qabnee finfinnetti mana binnu adaamatti binnu jimmatti binnu investimentii goonu kana itti haasaa beektaa. Osuma akkas jedhu gaafa kaan kophaa deemuurraa achitti illee maal jechuudha wal fuunee hojii deemnaa bammiroo haasaa jala qabee achi bakka isin kophaa deemuurra midhaan jettee amma garatti illee achi kophaa dhuftee bira isin itti dhagahamuu dhoonu kophaa Suudaan irraa karaa kana dhufu biratillee baaraan deemuu kana midhaan achi jettee adeemsuma kana keessa wal fuune akkanumatti wal fuune wanni haaromsi biraa walitti deemee wal miicimee jiru. Amma shamarran beektaa yeroo baay'ee osumaan softuu shamarranii ijoolleen booyidhaan dhiira afaan gizee moolettaa fi nama gaafatti booyamuun booyii qabaa jedhi jaalala dhugaanii booyi. Amma wani nama boochisuu yoo jiraate garuu boochisuu. itti qophaa'ee nuti sooftiin jiraan jiru. Amma anaaf haadha seenaa kana keessatti wani nama boochisuu yoo jiraate dooktorii amma addunyaan guutuun ittiin na waamtu kana isitu naa baata. Halkan gidee ittiin dadhabdee waliin haasofnu dadhabbiin narraa galee ati dooktorii dhabar minaamin naan jetti gaafa jaalala keessa ta'e. Ati dooktorii kooti minaamin naan jetti osuma isiin dooktor minaamin naan jettu akka ka dhuunfatti natti baafatte isiin isteepi suutan amma ol bahee addunyaa guutuu wal ga'e dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dooktorii kana amma namni dhagaa bu'uuraa kaa'ee halkan qixxee gidee dalaydu halkan dalaydi beektan araba namni bira dalaydi araboonni isii guyyaa rafaa oolanii halkan isaanii guyyaadha. Yeroo san immoo gabayaan ta'a ture booda uummanni hin rafaa namni ollaa irratti isin argitu ana qofa. Kazaan dooktorii kana bakka dadhabbii gidee alkoolisa irraa gara jedhu ati dooktora barnaan jette. Ati nama dooktora ta'uu qabutu biyya baqaa kana wajjin dhufe naan jette gidee alfirritti tajaajila jedhe. Dhugaadhaan barlaani ati yoo jaallattu waa'ee borii haasofta waa'ee haqaa miti amma yeroo baay'ee jaalalli namoota hedduu kan inni karaa ta'u har'a qofa haasofsi jaaladhaa lubbuu biyyaa si yaade yoo wal argina wal argaa boodagaa itti fufissi hin beekamu ati garuu birrii argannaa wal fuunee jarman deemnaa adaamaa murtii mana jaarraa finfinnee lafa binnaa waan fuulduraa haasofta mee akkamitti namoota lafanaa. Namni badaan haasa'aa miti. Kootu yaalaan hafuuyi ibin amma kana yoo beela'ee mallaqa ofii biyyaa qabaanaan itti kadhachuu isaa godha kun waan jirti waameetitti wallaahi waan an jedhe kana soba jira beektaa amma uummanni amma isii kun kan jirti irra jirti dhagayaa jira mana maalcaan marku maalqallatti alsana janaa jenneen minaamin bakka nama guddaa fakkaadhe itti haadaabe ani mootu akka xiqqashu bakka osoo fuudhee nan caqaaca'e mataarra dhukkubsune waan beekuuf itti dhiyeennan anillee bakka intalli kun yoo fuudhan bultiif hin taati mataa nama nyaattu waan jedhu anillee keessatti argina biyyarraa wajji dhumne ataga jiru yeroo baatiin isiin bakka isaan mana isaan obboleettii isii dura mucaa ganda kiyyaatu mana rifeensaa qaban achi ta'e lafa ida'e dubartii kana ka dalagaa galu ka Itoophiyaa bakka bilbilattu jira mana teelettu achi jira argaa oolatti beektaa adeemsa jiraa kana ka akkana gooti yagilli yemangisti kayyatu ka akka farda gaarii deemu ka suuta lafa qabee deemu kana lallabee tingi godhaa jirame jara baay'ee kana keessa waan jedhu waan akkasiitti ture
kanuma booyuu ka'e sooftiin iyyee. Hedduu namatti tola. Garaa nama nyaataadha. Amma akkami beekte namni barataa yookiin maal jedha Saharaa diizarti jedhan achi keessa waliin deemuu jechuun dhuguma. Namoonni jaalallee yeroo karaa waliin deemtu amala namaa obsashii naamusa qabeettii ta'uu ishii waan baay'ee argiteef. Garuu ati amma erga waliin akka doktaraatti ishii tajaajilu eegaltee gaaffii jaalalaa garuu eenyutu jalqaba dhiyeessa amma isa. Gaaffii jaalalaa isa sirrii wal fuunaa si jaaladheeraa kan jedhu ishee biraa dhufe moo si biraa dhufe? Ana. Situ gaafate. Ana gaafate. Amma yeroo biyya hambaa jiranii waa baay'ee ilaalu ishiinis egaa si argiteetti atu yaalaa turte dadhabbii ishii yeroo ishii mukooftu mukii baastaa jechuun natti haasoftu iyyuu akkuma aannanii nama qabbaneessu ati seenaasu. Na jaalataa jirti turillee ayyee baay'ee nama qabbaneessa. Atuu rakkoo qabda. Angaalteessituudhaaf ogummaa kootti dhimma bahee si gaafachaa jira. Yeroo baay'ee amma yeroo haasoftu wanta namoonni si jala ta'anii koomenti godhannan argaan jecha maal dubbattu amman argite fakki. Gaafa aarte fati kan dhukkeerraa kaastu ni beeka. Amma gaadha seenaa wajjin daa'ima godhattanii jirtanii adeemsi Jarman maal ta'e mee amma Adaama akkuma jettan sana lafa bittanii Finfinneedhaa biyya keessatti gaafa lama ta'an immoo beektaa miti reemni dabalamaa deema. Atis nama kaayyooti waa fuuldura haasofta. Ishiinis immoo jabinati waan fuulduratti haasoftu kana ilaaltee qalbii ishii guutee midhaan bishaan keessan tokkuma amma isheen naaftu deemteetti bakkeeree ishii deemteetti amma si waliin jirtu jaalalli keessan ammallee adagaa fakkeenya guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf egaa. Asiinis haasoftu akka carraa ta'arra waliif dhufnuyyuu fakkeenyummaa qaba ijoolleen nattaasa'anii jiru dhugaa nama aarsaa kaffaleedha biyyarraa kaasee ammas biyya sana dhufutti waan baay'ee ta'eera jedhu gaafa yeroo keenya waan gabaabsitee waan ijoo kaastee malee achi keessatti mudannoo hedduudha kan jiru. Amma akkam ta'e egaa adeemsi Jarman kun inni jettan kun akkam ta'e? Gaafa amma Boyaadha beektaa? Imbooyi sooftii fudhadhu. Boon hin barbaachisu akka mereelmi dhiiraa imbooyi. Anayyuu gochisa. Jarmaniin deemna mootii boqoy qoyin gaafata. Adeemsi Jarman akkam ta'e gaafa Jarman deemuu daldala lafaan fuudhinu. Akkam ta'e? Adeemsi Jarmanii akka ta'e isiin malee ittiin Jarman deemuuf walitti qabatte suuqii fira ishee kaayate. Kazaan jidduma kana osuma Jarman deemuu hedduu karoorri harkaa lama ta'ee gaa'ila keessa ta'e. Gaafa kaan osuma har'a boruu deemna jettu ani yeroo sanitti dalagaan qabu maallaqas hin qabu ture. Waan qabu na seebbisiin immoo hanqaraa kiyyetti himanne. Afaan qofa ta'e jechuudha. Har'a boruu jettu seenaa dhufe. Maallaqa Jarmaniin deemamuu qophaa'e sanii haffaasaa seenatiif aannan seenaa bituu ture. Waggaa 3-4 dura jechuudha. Sigalee adeemsuma kana keessa seenan likki gaafa maallaqa Jarman kaitiin gaafa singirii dalagatte isaan fixutti karoorichi Jarmana mormaa kanatti akkam ta'e jechuun dilee ta'eera. Awurooppaan guutuun yoo ziyaaraadhaaf turistiidhaaf dhaqame malee dilee ta'eera. Karoorri Awurooppaa kana dhaquu Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa yoo kun sadiin dadhabame mootu biyya galuudhaaf karoorri. Dallatameera biyya Awurooppaa kana dhaquu. Wanni jalqaba manaa baataniif garuma biyya hambaa sana deemuu ture. Ammas garuu jireenya gaariidha kan jiraattu. Gammadaadha amma jireenyatti jirtanitti gammadoodha. Amma jireenyi keenya yeroo ammaa kanatti nuti amma maatii uf danda'ee jiran tokko yeroo tokko biraayyuu tarree namaayyuu gargaaru tokko yoo danda'ame arganne Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa biyya kana